نالك كده ونني سانجي أهلا وسهلا أنا اوكي ما ابا اساتي كيسون سيفلك كده ايش هي ابا اساتي إني كيسون أرسي سيفلك بوتو كده تايت كيسون سريدا إني أرسي بيا بوتو تايت كيسون سريدا يا أرسي قدام أورمو رجاني هذا اوكي تنتلا وردفتوني ورجال جيتان تنتلا يتشكل اوكي مال تنتلان واسو يا كان أتيم جابين هذا بس يفقل انا ما مدافع يفقل وني تنتلا ندير تيسير كلكم ما تنتلان اجيفت سري جتشخت جرا خا همزة والله همزة ما تنتلان جتشخت تنتلا كوانا تيتو مال تنتلا وان بلا أتي خيخنا خيخم ما لا سوان قدم ما كيس نتيجة خيبر اتي لما سلا قداتي وبليس خيتي دي فما غافا سامي أنا أباخي يا تو مو جالك كيري تيما أباخي يا تو أبي إبراهيم أباخي يا تو ندن ديسوري ما أباخي ندن ديسوري ندن ديسوري خوان ندن ديسوري جارد دي بتا دندي تيني سينجي بر مال مو بتاع همزة ميروتك لكن كم اللي ندن والمرموم ندن ديس همزة لمين ندن ديس ندن ديس isinu saaka of saabuse dhiifama gaafachuu qabda dirqamaati Qadir martuu gadiir arsii guutuu dhiifama gaafachuu qaba Qadir way arsii eessatti tuqe nama khashlabbootaan tuqe arsiin tuyne viidiyoo afaan isaaniitiin jettu jira arsii guutuu arrabsaa bahe hin tuyne arsii guutuu maal hin tuqini ati hin tuyne hayi hin tuyne viidiyoo isaa jira haa viidiyoo isaa jira arsiin tuyne baaleen tuyne uummata kabajanaaf hin tuyne aboo viidiyoo isaa jiraan jesee erga جاتونا تمان الربز ati maal haasaa jirta zikkatti taate baramza viidiyoo jiraan jekka anni arsiin tuqini viidiyoo ani tuyne jee viidiyoo waraabee jiraan jee bara قوزنا جي فيديو ورابو ati nagarre فيديو غريو نتو يو غريو ani argina kana antaniin an arke kan inni gartee aktivistoota akka Jawaar Mohammad warroota gartee isa duulu jiru irratti nama hundarratti haduu arge haa fakkeenyaaf ani arsiin tuyne yoo viidiyoodhaan ragaa inaman tu'an arsiin tuyne nama arrabsitee nama tuuneen hin dalagu baleeso ummanni joori oli ummanni qadir martuuti oli qadir martuuti fi jooris ummata gadi ummata arsi ilaana dhii gammadaatti arrabse joor gurbaan eenyu qadir martuudha ilaana dhii gammadaa gisee jiru mee namichi kun eessatu hamzaati akkam beetan koo maal ummata godhuu beetan tanaafuu yoo nama ole hamzaati maaliif bakka kana dibaa goota yoo siyaasa hojjechuu barbaadde an kun as keessaa maal argadhattee yaaddaati maal argadhattee yaaddaati hin tuyne yoo inni jee viidiyoo waraabe maal amanneen jee bara halkanii guyyaa arrabsaa taa'e maal jechuudha haa viidiyoo san si viidiyoo yoon si ergoo amma keessaa yoon si ergoo ta'in amma qoy namni hin tuqu jee oy boo siboo kana dhiisi waan amma inni haasee miti ammaati yoo namni hoolota jaarraa abbaa gadaa arrabse hoolota abbaa jifaar jeeyoo arrabse namni kun nama guddaa san arrabsaa jira moo namni kun nama tokko arrabsaa jira no arrabsaa خيادة در أتي هاسون بيت ميت قردو ati beekaa وري هاسون بيت هاسون maaliif yoo jette maaliif yoo jette هاسون بيت ميت قردو abi beekaa akkuma ati viidiyoo ragaa godhattee ifirra waraabdee tuuxxesanitti inninis an arsiin tuyne baaleen tuyne uummata kabajamaan tuyne garuu kaniin an tuqee kaniin an rabse baalagoota dhiiga ilmaan oromootiin taphatuu jee Qadir martuu yoon viidiyoo kas jau si erge yoo maal irraa laalta akkas Hamza dhaggeeffadhu viidiyoo inni Hamza Haji caraanaa kan viidiyoo inni arsiin wallaggaa wajjii wallolti arsiin itti fufi ayyaa obsa walloo wajjii wallolti arsii dheengadduma walloo irraa qabne walloodhaan dhiisaa hudduu keessa wanni buqaasaa jeenitiin irraa karadde jee maqaa arsii dhehee isin maaluma akka sareetti kaanii fi kaan qabachaa aboo dheengadda innaame hamzaa kun maafi jiru adiin martuun dhuma kanarratti oromoo kutaa 11 barreesse oromoo hunda barreesse arsii fi baale keessaa dhiise hagas hunda ati qoy maa sobdan maa wal sossobna qoy laa Qadir martuu viidiyoo jira ammaan tana asirra sagalee isin dhageessisu adiin martuu dogongoree nama jebar wallisee bara hayi maal taate ati si maala namni kalee waan keerii nuti arsii miti baales miti wallaggaas miti jimmaa miti nuti oromoo laa fi qeeroo oromiyaatii nama jee bar maal taate ati akkama gantummaa kalee kaftii harroo akkasuma jechuu jira ammaas eesaan bar viidiyoo yoon si erganii amantaa hin amantu ati jecha isaan amantu taasii kun inni jee sana wal amannu ree inni jee gadhiise viidiyoo dheengadda guyyaa lama dura gadhiise
Amma sanboodaan deebi'an arsiin baanu Ani gariibonni argina, ani arsii argina. miti. Dhaabbadhu Awwaara gariibonni akka- arsii miti. Hamza, Ichi waan hin agarreetti nuuni Ati namni tokko gaallaan Oromoo miti yoo siin jee Ati si maaliif arrabsi akkam. anuma fi agarte yookaan agariin qofa maal nama gadhiisa? Ana qofa qabatee gaalaan jechuu ni danda'a namni takka obsa Hamzaa jaalaan jechuu ni dandeessa akka dhuunfatti. Ishii kun akkasitti miti. Akkasitti miti kan inni jedhu. Akkasitti miti. Akka itti agarte san Akkasitti jedhu. nutilleen akkatti agarre qabdi. Hamzaaji barama wanni dubbiin ifate si boleessa kiyya. Geema qabachuuf namni wal arrabsaa jira meeqa gamana geema taphachuudhaaf Oromoon arrabsina akkanuma geema qabadda takka. Warri siyaasaati siyaasa sadarkaa biyyaatti ol guddadha siyaasa hojjedha uummata keenya gosa walitti hin argina. Nuti harargeen nama takka Kadiima dhiifama gaafachuu qaba Hamzaa. Mee yeroo takka taranyaa walii kaninee haa dubbannu. Gurbaa kiyyaa darjaamtu kun haasoo hin beektu namni haasoo hin beekne. ati Useen nuut godhee dhageeffatu. Haasoo hin beektu namni haasoo nuut Hamza kabajaan mana kee dhufne nuut nurraa godhe gurbaa kana. Gurbaa afaan utaanii kana nuut nurraa godhe haasoo hin beeku. Hamza kabajaan mana kee dhufne nuut nurraa godhe. Harre nuut godhe gurbaa kana. Obsaa kiyya. Haasoo hin beektu walitti hin laagin dubbii walitti hin laagin. Kiyyaa dagar. Haasoo hin beektu afaan kee walitti qabadhu. Namni hundi Bar dubbachuun har'a gaara Haasoo beektu nuut godhatu taa'ii dhageeffadhu waan namni dubbatu. obsaa haasa'ee fixatu beekee beeku baatee Inni alaabuu shakla. laal wanni uummata walitti ergee duuba taa'u lafa tattaa'u jiran warri uummata kana walitti erge warri ijoollee homaan beekne daa'ima walitti erge yoo ijoollee Osboon jiran walitti dhiiga namaa isin booda akkanumatti haasa'u ta'e san lubbuu namaatiin taphattanii daa'ima walitti Kunoo laal jalqabaan isin ije gurbaan kun haasoo hin beeku nan takka wakalanne hamzaa ji dhageeffadhu harargee Aboon miyuut godhadhuu taa'e haasoo hin beektu. ummanni fedhii isaaniitiin wal arrabsaa jiru Gurbaan miyuut godhadhuu taa'e adabar haasoo hin beektu. Haasoo hin beektu miyuut godhadhuu ati taa'e beeka haasoo waan nama biraa godhu kunoo laal. dar fakkeenyaaf si galee kiyyaa dar namaan amma fakkeenyaaf banaafee. haala sojan hojii ta'e Tas gabbaa bal lolliin barbaachisu yaada wal amansiisuu keessan lolliin barbaachisu bar sammuu feesisa malee. lolatti hin jiru ani dhugumaan isinitti himaa jira Eega suutaas numa taatii bara amma dubbiin. tuutumaan sitti himaa jira hamzaaji wanni balleeyse warra dhiigaan daldalanii fi dhiigaan naggatan dura dhaabbate warra gartee asirraa bu'aa barbaadan uummata walitti jiranii fi bu'aa barbaadan dura dhaabbate arrallee borullee dura dhaabbadhu nam tokko haala akkasiin godhu hojii ta'e. Maallaa ijoollee Hamzaa Khadiir martu dhiifama gaafachuu qaba. Kiyyaa Hamzaa Hamza gizee jimaa nyaattee akkana muka ilkee fidhiif dukana irra dibaan fedhu Hamzaan ba. Hamzaa Ibraahimiin gaafii takka qaba. Ani irra dibaan fedhu wallahi Hamzaa laal ani irra dibaan fedhu miidiyaa kana gubbatti qaqqamaatanii gizee mirqaatanii muka ilkee Wallahi harma kamiinuu Khadiir martu wallahi irra dibaa kana fedhu. Adeero. Khadiir martuun dogongore nutillee Khadiir martuu sadarkaa isa qe'inuu hin qabnu Dhimma isaati haa. Khadiir martu dhimma isaati haa. Dhageegaa bakka nutilleen sadarkaa Khadiir martuu itti qe'inee itti dogongorru ni hin qabnu ni hin geenyeewu akkasitti amana. Laakiin waan arafat Khadiir martuu xiqqaan san tiktook nama kuma dhibbaa ol qaba. Waan mucaan xiqqaan san godhutti hin jirre Khadiir keenya guddaan nuti achitti nu dhufee godhaa jira. Waan kana jibbinee balaaleeffannee gabbaanee mormine. Kuni isinii ta'uu baatu isin ijoollee keenya warra irra dibdan deemaatii bakka irratti irra dibdanis irra dibaa. Jimaa keessanii nyaadhaan muka ilkin nan naqa tattaa salaam alaikum haganuma dhufni. Jimaan isa baatitee guutuu ittiin jiraatu jira namoonni ittiin jiraatu. Akka yaadu ammayyuu Gizee mirqaantee kana godhachaa jirtan saa. Gizee mirqaantee kana godhachaa jirtan saa. Waa'ee jimaa keessaa bahe waa'ee jimaa keessa naqee. respect wajjin Waa gizee mirqaantee kana godhachaa jirtan saa bara kun garagara biraati. An amma siiniin jechaa jira malee nama biraatii miti. Hajimaa keessaa bahe hin bara. Ati dirree baatee gizee kana godhattu. Wanni gandummaa hedduu hiddaan oofu jiru tokko akka keetii kana tokko akka iluufaadha ijoolleen tiktook irra yaatu. Kanneenoo eenyufaa jira ijoolleen wasakni miidiyaa kana gubbaa yaatee gandummaa akka hudduun dhiibdii ooftu hedduu jira. Warri wasakni kana Na hordofe gandummaan irraa bara dukkaan gandummaan qabna na hordofe viidiyoo takka illee waraabee waa'ee gandummaa dhagaambatti. maal si hordofan?
Osoo ati nama hordofan taate hordoftoota naa oole na qixa maaliif as hin gahin ati? Maa miliyoonaan galee osoo ati nama hordofan Fakkeenya godhan sammuu bara namni illee jala yaa'u miti sammuu bara fayyadamu. sammuun akkanaatu nama sammuudha. Sammuun gandummaa akkana hudduu direttee. Okay, tayyib sammuu namaan arrabsanii faarfa maaree. Likkii sammuu namatti himani. Sammuu si kana fakka fuula dura taa'ee. Okay, nama arrabsuu likkiidha akka ati yaaddutti. Sammuu si dura taa'ee kana likkii sitti himuu tanatti caalte hin jirtu. Anuma kaayyoon kee ati duraanu miidiyaa irra teessee haganuma malee waan qoonni ati bultee jiru. Yoo kala taate haala keessa jirte if dhaqqabe. Abummaa haala keessa jira. Namni haga kee haala keessa jira. Gandummaa namni oofamma nama akkanaa kana faadha. If dhaqqabe wallahi sirri hin jirtu. Mee deeme amma liivii seenii achi natti ergi ati. Ati deemee liivii seenii achi natti ergi.